Akkasuma harargee lamaan jechuudha. Dhaabbanni nyaata addunyaa harargee lamaan keessatti beeltii hamtuun akka mudataa jirtuu fi beeltii akka seentee jirtu gabaasaa jiran jechuudha qaamni addunyaa. Kanaaf ummanni keenya arraan tana faxara nyaatanii laaqana maal nyaannaa keessa yaaddawaa jiran. Ummanni keenya waan ifi oomishan magaalaa geeffatanii gurguratanii magaalaa irraa waa bitachuu dadhabanii jiran. Ummanni Oromoo rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Rakkoon hamtuun dinagdee ummata Oromoo seentee jirti. Ummanni keenya arraan tana daa'ima isaatiif kophee bituu dadhabee jira. Ummanni keenya arraan tana miilaan lafa deemaa jiran. Kun siigaltee takkaa bulchiinsota siigaltee biyya tana mootummaa tana dura bulchaa turerraa takkaa waan arkinee hin beeyneetu arraan tana ummata keenyaa fi ummata Itoophiyaa irratti jireenya gadadoo beelaan adabuu akkuma siigaltee naannoo Tigraay beelaan adabanii jenosaayidii gaggeessan sanitti Oromiyaa irratti rakkoon beelaa hamtuun mudachaa jira. Wallagga keessatti rakkoo beelaa hamtuu jira. Ummanni yoo gabbahanii ni dalaganna ja'an ni ajjeefamu. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jaanii ajjeesan. Shawaa tana keessatti ajjeefamaa jira ummanni keenya. Ummanni keenya akka ta'u dhabee rakkoo beelaatiif jecha ilmaan isaatiif yeroo gabbahee niin dalagadha ja'u. Mootummaan kun ummata beelaan miidhamee jiru, ummata jireenyaan miidhamee jiru kana waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta ja'anii ummata keenya dirreerra baasanii ajjeesuun aadaa baramte taatee jirti jechuudha. Itoophiyaa fi Oromiyaa keessattis kun waan akka malee nama gaddisiisa, akka malee nama yaachisa, akka malee nama yaachisa. Kanaaf ummanni keenya roorroo gabrummaa hamtuu isinirratti kaayamee jiru kana jiruu fi jireenya isinitti hammaatee jiraachuu dadhabuu keessan kanaas ilaalcha keessa galchitanii carraan isin qabdan, carraan ummanni keenya qabu qabsooytanii mootummaa sagalee teessan dhageessu, mootummaa mirga dimokiraasii dhaga'u, mootummaa mirga sabaa fi sablammootaa hunda walqixatti eegu ijaarrachuutu barbaachisaa jechuudha. Kana godhuudhaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaatis qabsoo ummanni Oromoo yeroo arraan tanaa gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuutu barbaachisa. Ummata Oromoo gargaaruutu barbaachisa. Waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuutu barbaachisa. Arraan tan Itoophiyaa keessatti lolli jabaan deemaa jiru lola siigaltee beelaan ummata biyya teenyaa fixuuti. Kunis siigaltee akka lola tokkootti biltsiginnaan qabattee itti deemaa jirti jechuudha. Ummata ifiifuu waan nyaatu hin qabne, ummata hiyyummaan dhoytee jirtu, ummata laaqana nyaatee ummata faxara nyaatee laaqanaa fi hiraataa yaadaa jiru kana maallaqa baas jaaniin, maallaqa milishaa baas jaaniin, maallaqa abbaay baas jaaniin waan ajaa'ibaati. Kanaaf ummanni keenya bal'aan wanni isin baasu lola beelaa kan isinirra labsame kana injifachuun kan danda'amu waraana bilisummaa Oromootti makamtanii mootummaa sagalee teessan hin dhageenye, mootummaa nama nyaataa tana ofirraa xumura itti godhuutu barbaachisaa jechuudha. Kana siigaltee ummanni keenya sirritti itti yaaduun barbaachisaadha. Akkasumas ummanni keenya wallaala wal gargaara, nama dadhabaa ganda keessa jiru wal gargaaraatiti akka namni keenya beelaan lafarraan dhumne waan qabdan waliin nyaadha,
wal bira dhaabbadhaa namni akkasii galtee abbaa qabeenyaa xiqqoo ganda keessaa wayyaa ta'e dhabaa keessan gargaara yeroon sii galtee karaa hundaanuu wal gargaaru ammaa jechuudha kan akka dhaamsa kiyyaatti galatoomaaf fayyaadaa nageetti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuudhee obboleeyyan keenya kan Oromoo kan waaqeffataa kan kiristaanaa ashama harka fuudhee akkam jirtan nagaa fayyaadha. Arra wanni inni irraa dubbachuudhaaf deemu haala sii galtee jiruu fi jireenya ummata keenya kan biyyaa irraa hin dubbachuu deema. Ummanni keenya kan biyyaa arraan tana sii galtee mootummaan sagalee ummataan dhageenye kun mootummaan tiyya malee mirgi dimokiraasii sabootaa mirgi dimokiraasii ummata Itoophiyaa kan dhageenye san humnaan deemuun mootummaa sanii arraan tana kufaatii hamtuu ummata keenya irra fidee jira jechuudha. Kufaatiin ummanni keenya kufe keessa kufaatii dinagdee guddaatu ummata keenya irratti mudatee jira. Yeroo arraan tana ummanni keenya ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa wanni ummanni keenya dalagatuu fi jireenyi wanni isaan magaalaa irraa bitatan waliin simu. Rakkoo hamtuu keessa seenanii jiranii jechuudha ummanni biyya teenyaa ummanni Oromootis. Kanaaf kufaatii dinagdee rakkoo jireenya hamaa kana tarsiimoo sii galtee tiyya malee tiyya fudhadhaa kan jedhu mootummaan bilisiginnaa arraan tana ifii badee ummata keenya dinagdeedhaan kuffisee jira. Ummanni keenya ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa keessaafuu ummanni Oromoo mootummaan bilisiginnaa mootummaan sagalee ummataan dhageenyetuun dinagdeedhaan sabni kuffisuu barbaadu kan kuffisaa jirtu saba Oromoo akka ta'e kun dhugaa lafa jira. Kun dhugaa nam tokkolleen haaluu hin dandeenye. Kanaaf arraan tana godina Baalee fi Arsii keessatti ummanni keenya miliyoona 2-3 oliitu beelawee jira. Beelawanii jireenya hamaa akka gaafa 77 haala hamaa keessa jiranii jechuudha.